Hai naga jirtu nagaan isiniif haa baay'atu obboleeyyan koo amma viidiyoo ta'eeta isiniif fidee jira jechuudha. Viidiyoon kuni nama ruwizii koonteektiin adabamiidhaaf viidiyoo yuutuubii afur jechuudha. Kana walitti ruwizii koonteektii jalaa kan baraartee yoo naan jettanii tokko viidiyoo kun viidiyoo 500 ol qabaa jechuudha. Yuutuubiin kuni viidiyoo kana jalatti as keessatti video haquudhaan yookiin video delete gochuudhaan yookiin video mummuruudhaan jechuudha akkasitti hojjedhe itti deebi'ee amma mootuu mee akkamitti reapply goone walii ilaalla. Kunoota akkuma argitan reused contact dha kunooti isinitti mul'ata jedhee yaada. Reused contact dha jalaa bahee jira. Kunooti ji'a kennamirra darbeera jechuudha hojjechuuf fi jecha ji'a kennamirra darbeera. Amma garjara karatti erga wanta hunda sirreeffatanii kaatanii booda as garjala kanarratti kunooti reapply nim jedhee jira jechuudha. Reapply jechuun irra deebitii ergii jedhee jira jechuudha. Isa kana mee irra deebinee waliin ergina. Waliin erginee yeroo inni deebi'ee milkaa'usi mee waliin ilaallaa jechuudha. Kanaaf namoonni YouTube channel kana haarawaa taate ammas subscribe like fi akkasuma share gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Amma qajeelumatti kunoo ijji keessa osoo laalu reapply godha jechuudha. YouTube kana amma reapply tuqa reapply godha jechuudha. Kunooti reapply deemeera jechuudha. Kunooti jechuudha. Guyyaanaaf kennee jira yookiin ammootu yorkaani naan jedhee jira jechuudha. Isa kana guyyaa inni naaf kenne kana eeggadhatee jechuudha. Sa'aatii 24 guutuu keessa naa deebisuu danda'a yookiin guyyaa naan jedhe kana naa deebisuu danda'a waan ta'eef isa kana obsaan eenna jechuudha. Kuno amma asitti illee kenneera fi jechuudha. Sa'aatii muraasa yookiin sa'aatii 5 duratti guutee ture jechuudha. Inni amma immoo ji'a tokko keessatti jedhee jira jechuudha. Ji'a tokko keessatti gamaggamame yookiin ilaalame chaanaliin kan kee chaanaliin siif deebi'a waan irra geenne jedhamee jira jechuudha. Ergeen akkas jedhee ammallee eeguudha. Ji'a tokko guutuu hin eegu jechuudha. Sa'aatii 24 keessatti deebisaa fi walumaan jirra. Ammas congratulation ta'ee wanta ta'e irratti walitti deebinaa isiniin jedha. Wow. Kunoo akkuma argitan jechuudha. Congratulation jedhee deebisee fi jechuudha. Turtii sa'aatii 24 keessatti jechuudha. Turtii sa'aatii 24 keessatti kunoo congratulation jedhee deebisee fi baay'ee namatti tola dhugaa jechuudha. Hundumti keessanuu bifa amma argitan kanaan hojjettan taana yookiin bifa amma argitan kanaan viidiyoo keessan muruudhaan yookiin viidiyoo keessan jalatti sagalee firii ta'e YouTube'n nu eeyyame sana jala jijjiiruudhaan san dura barumsa YouTube'i adabbiin wal qabatee kunoo YouTube channelii jalatti barsiisee jira jechuudha. Isinitti agarsiisa samii akkamitti akka argachuu dandeettanii akkuma YouTube keessan keessa seentanii ni fakkeenyaa fi Jamaal Tube jechuudhaani jechuudha. Jamaal Tube jettan jechuudha. Jamaal Tube jechuudhaan search yoo gootanii akkanatti search yoo gootan kunoo yoo olooftanii jettan akkanatti isinii dhufa jechuudha. Yoo inni isinii dhufee jedhe profile irratti tuquudhaani mallattoo doon milikitii tana jechuudha. Yoo inni akkanatti isinii gurraachessee jiraate isin ammootu dhaxxanii doon milikitii san tuquudhaan all jecha jettu kanarratti tuqxanii seentuu jechuudha. Yoo seentanii kaatanii barumsa YouTube'i adabbii YouTube'itiin wal qabatu baay'ee isaa ta'u isin barsiisee jira. Playlistii kana jala akkuma seentaniini kunooti fakkeenyaaf barumsa YouTube'i jedhee jira. Barumsa YouTube'i kana keessatti irra caalatti barumsa adabbii YouTube'itiin wal qabata jechuudha. Kunooti 1 2 3 4 5 6 haga barumsa 6 barsiisee jira. Waan YouTube'i wal qabatu as keessaa argachuu dandeettanii jechuudha.
Kanaafi akkasuma barumsa koopiraayitii istiraakii, koopiraayitii kileemii, koopiraayitii kanneen wal qabatee barsiisee isinii kaa'ee jira jechuudha. Kanaafi warroonni namoonni YouTube chaanalii yookiin adabbiidhaan wal qabatee isin dhibee yoo isin dhibee jedhe YouTubein jechuudha. Barumsa adabbiitiin wal qabatee YouTubii yoo barumsi kiyya gadi fageenyaan isiniin galle waan ta'e waan sodaatan ta'e namoonni yuutuubii adabbii koopiraayitii fi koopiraayitii kileemii istiraakiin yoo isin rakkisee jiraattan jechuudha. Kun lakkoofsa asirratti isin barreesse kanaanii karaa waasaap, teelegiraamii fi immoo karaa hundumaanuu lakkoofsa kanaan argachuu dandeettan isiniin jedha. Kanaafi subscribe, like, share gochuu hin dagatina isiniin jedha. Kun YouTubein ku adabbii jala baasee jechuudha. Let's go jedha jechuudha. Let's go yoo jedhe na akkatti na seensisee jechuudha. Kunooti YouTubein kama isin kaleessa agartan sana jechuudha. Kana sa'aatii 24 keessatti naaf deebisee jechuudha. Nagahaan na turtii gaarii isiniif haa ta'u. Viidiyoo kana gadhumaatti daawwadhaa isin jedha. Like, share gochuu hin dagatina. Bye.